እሺ ለማ እሺ kanaafuu akkasii jechuudha siif ta'uu dhiisuu danda'a tafuuraan waan barreeffamee jiru deebisuu hin dandeenye waan jedhaaf milkaa'ina eeggatan lama kudhan irratti lama kudhan ilaale okay kan biraan banee jiranillee ana baay'ee amman hin dubbannetti yeroo barsiisni dogoggora barsiifamu warra ormaarraa bal'ee dhaggeeffachuurra nambaashii nagaata Morandeessa karaan du'i danda'a qosiifata. Eshi kuno lama kuna irratti maal jedha hundumti keenya abbaa tokkicha qabna mitiire waaqayyo isa tokkichatu hunduma keenya uume maaliif nuyi walii keenyaaf amanamuu qabdu kanaafuu abbaan tokkichi kan jedhame waan eenyudha waaqayyo tokkichi kan jedhamaa jiru kuno direct kana jechuudha abbaa sakana akkam jirtu nagaa keessanii yaagay kan qoye malleefsi tartiiba qaba wajjitee osin jedhin ka waliin haasofnaa yoo haasoftate Ijoo nyaata muratu ati irratti waliin haasaa jirtu qoyaatu muratu itti dabarta barsiisaa jedhamu waliin mari'ataa jirtu kan inni haasaa jiru wangeela bachuu barbaadda intuna John Oi xumuradhuuti iyyuu waan ansi gaafadhu waan an baay'een qaba waan ta'eef dafi xumuradhuuti yaa kanaafuu abbadanii waammachuun akka barsiisa wangeelaatti dhaalcheef osoo hin taane qaama uumee jiruun abbadamee waammatama jechuu barbaadeeti xumureen galatoomi gaafiinsi gaafadha hin dandeessa Yesus eessaa dhufe itti amantati yeroo jettu qaamni isaa moo maal isaa lubbuun isaa kaayyoon Yesusumti kun akkamitti dhufe gara biyya lafaa kana maaliif ni dhalate gaa mbeentin ni dhalate gaa taayidaan uumama fakkeenyaaf akkamitti dhagahattee addunyaa baas fakkeenyaaf akkamitti dhalate addunyaa baas akka baaybiliitti elame gaa waan ani si gaafachuu barbaade Yesus Kristos kaayyoon nimti abbaa bira ergamee dhufeef maalidha jettee amantaa yookaan immoo Yesus maal jettanati Yesusi kaayyoon isaa maaliifi inni maaliin gargari ka amma kaayyoon inni dhufee barsiisuudha qabina ibsi bakka maalummaa Yesus guutummaa Yesus walumatti qabeetii na ibsati akkasiin dhalate kanarraa dhufe sababa kanaa dhufe akkanadha jedhiti Okay, sharaggifadhu. Jalqabatti akka quraanaatti yoon si deebise quraana boqonnaaf lakkoofsa 71 irratti ta'iidhaan uumame. Sigalee uumamni isaa ta'iidhaan maaliif inna masala Iisaa indallahi kamasali Aadam khalaqahu min turaabin summa qaala lahu kun fayakun. Rabbi quraana isaa keessatti maal nuun jedha uumamni Iisaatii fi uumamni Addam tokko maaliif ta'iidhaan uume Rabbi Iisaa waan uume ta'iidhaan uume garuu sagalee san ta'e sun taane sagalee sanaan taasise amma keessatti raawwataa jira sagaleen sun raawwatan kan raawwatame Iisaa yookaan Yesuus Kiristoos jechuudha uumama ni uume jechuudha lammaffaa inni biyya lafaatiif dhufe akka quraanni nutti himutti achaan gara baaybilitti si darbashi kanaafani akka quraanni nutti himutti warasuulan ilaa banii Israa'el akka baaybilii irraa si kennuuf handeema ergamaa goonee gara ilmaan Israa'elitti is ergine dhababbiin sigalee ergamaa goonee gara ilmaan Israa'elitti is ergine ergamaa maal barsiisu karaa haqaa yookaan immoo daandii jannataa jireenya bara barsiisuudhaaf jedha baaybiliin keessatti immoo abbaa malee uumamuun wal fakkeessa sigalee abbaa malee uumamuun baaybilii keessaa quraana keessaa wal fakkeessa abbaa malee uumame eeyyan abbaa malee uumame garuu barsiisni isaa inni Yesuus barsiisaa ture kiristaanummaa keessatti maal godhanii inni ilma waaqayyooti godhan ni biratti garuu lakki rabbi hin dhalatullee inni fakkaataa hin qabu jenna Isaan maalidha abbaa malee uumame ergamaa ilmaan Israa'eliitiif ergame gabaabumatti. Okay. Amma gashi galatooni. Muhammad Qur'ana Qaraira. Eeyyamma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'ana addu qabanne jiru nutti fide. Qaraira yeroo itti amma laala hangaafati
No, but she normal fallacy of the Nagafat, direct Nagafat, direct to Mansi Devisa. Amagafi Kasi, Sufani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbisu barreessu beekan jettee nagaafatte gaafii gara kanaati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam quraana qaraanii ro'ette Nabi Muhammad haafiza quraanaati iyyuu. Fayyaa quraanaa sammuu namaaf fazila. Juusi soddomman kana jechuudha. Kana fayyaa isaa nama sammuu keessaa qabu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quraana kana fayyaa isaa nama sammuu keessaa qabu. Eesh si deebisee? Okay, maayete dure qaraanii irratti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayyaa isaa iyyuu sammuu keessaa nama qabudha. Maaliif quraanni hundi jalqabaa quraanni kun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laphee isaanii qoma isaanii irratti bu'e. Haafizaa quraana kanaati isaan. Isaanii dhufee jechuudha. Maaliin qaraane? Qara'uunii fi intiniin gargar. Amma fakkeenyaaf gaafii kee kanaaf naa ibsedha. Quraana qaraananii fi dubbisuuf barreessuun beekanuun gargar. Si ibsee si deebisa shiraggeeffadhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sana duraa dubbisuu fi barreessuu beekanii watti kan nagaafatu. Naa baasee. Dhagaa si baasu? Maal ta'u si baasu mee? Dubbisuu barreessuu beekanuudha? Inni jira beekamaadha. Inni dubbisuus hin danda'ani, barreessuus hin danda'ani, herreeguus hin danda'ani. Herreeguun hin danda'ani kan jedhu hin jiru ishee ta'u siin fudhadha rakkoo qabaatiin dubbisuu barreessuu hin danda'ani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utuu quraanni itti hin bu'in sana dura jechuudha. Garuu eeguma quraanni itti bu'e illee dubbisuu barreessuu hin danda'ani. Garuu haafiza quraanni kun fayyaan isaa qalbii isaanii irratti bu'e. Si galee isaantu sahabatootti kenninaan barreeffamaa jiru. Ragaa kamii si dhiyeessuudhaaf? Quraanni qalbii isaanii irratti bu'e si dhiyeessuu jalqaba. Quraana suuraa boqonnaa 26 bana doosi bira yaate. Maashi. Ayat al-Baqarah 92. Eshi maal jedha dhugumatti gooftaan kee isatu injifataadha. 91 si kaasaa jira. Isumatu injifataadha. Rahmata godhaadha. Maal jedha dhugumatti inni quraanni buufama gooftaa aalamaa hundaati. Maaliin bu'e? Nazala biruuhil amiin. Ruuhii amanamaadhaan yookaan ta'etu yookaan Jibriiltu isaan sitti buufame alaa qalbika. Akka ati akeekkachiistoota irraa taatutti jecha onnee kee irratti buusne. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam quraanni gaafa bu'u onnee isaanii irratti bu'e. Nama haffazee quraanni qalbii isaaniitiin qabudha. Jiru mucaan. Bismillah. Salamdi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متاني ساختي أبو ساختي سلمة. Jangan lupa mana kabun. Ini kan saya kutu nyetan sih. Jomo. Begitu. Jomo kira tanafas aja, wanita jadi border firra khote bari. Ini firra khote. Ajaib Rabbi sih. Insora atau macam mana curi dari kasan teramu. Akhirnya ya sekolah cuma mula ni arkabaden. Nabi Muhammad Quran kare ini. Hanuman irratti bu'eewu Nabi Muhammadi salawatu rabbihi wa salamuhu alayhi. Hanuman irra bu'ee isa dabalataan nurratti illee qara'anii jiranii beekta waan nama ajaa'iburraa waan isaan dhagahin jechuudha. Rabbi ol'aane subhaanahu wa ta'ala mee suuraa Israa suuraa 17ffaa ayata 106 baanaaf. Dhibbaa shanii fi 106 akka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam quraana qara'anii hima. Israa'el kaze dabar retekanu isaan qaraanu jira. وقرآنا جل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث
ونزلناه تنزيلا جاء ربنا الآن سبحانه وتعالى نوتس لغادان إسا قرآن بوفني إنس لغان بوئه gammachiisaa fi sodaachisaa goonee malee nuti si hin ergine qur'aana akka ati suutaan namoota irratti dubbistuuf fi isa qoqqoodnee buusnee buusinsa buufne akkas jaa rabbiin. Kanaaf Nabi Muhammad nurratti qara'ee jira. Qara qur'aana jechuun maal jechuu? Maqru'an bilughatil arabii. Qur'aana jechuun maqru'an bilughatil arabii. Dubbifama afaan arabii jechuudha. Akkasin nurra dubbise. Falillahi alhamdu wal minna. Galanni rabbii injifannoo hunda qabu. Borkaaftuu fi quraanii deebi'uu badhaate ta'a. والله وانا جايباتي الله أكبر نعم ونزلنا تنزيلا ماذا هي سلام هيدا سبحان الله وانا ما ادري أكسي قالتهم جزاكم الله خيرا وري تاب غوتانيس وري قرتي كوبلينكي شيري وري غوتاني اللي قالتهم عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله ربي نسن الراها جالة ربي نمريك سنن فادرسو والله بقى اسنا جيفتشو راف غوري كان كيني يو ربي خيري اغدو تكناني كنو غورا كيسن ولتني ما شاء الله تبارك الله يوديم نسنتو غورا كيسن واسا يوتيني سنتو غورا كيسن دبدا بارك الله. ما شاء الله ربي سنعجب يسو ربي نسنعمل كيسو إن شاء الله ججبات آمين 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 جزاك الله خيرا بركاته. وري فولو ينقلين اللي فولو قد أمنا خنا بركة بسم الله أبشرا وري فولو ينقلين اللي فولو قد أمنا خنا كلاتو ما فضل أم فولو قاتل سنقول أدى والله سنقول إيرا فولو كم براتين اللي سنقول إيه جزاك الله خيرا أبشرا فولو قد وري فولو ينقليني obboleeyyan keenya warri taap gootan warri giiftii ilillii ol darbitan gartee warri koppilinkii fi sheerii gootan hundi keessanuu barakadha rabbi isin haa barakachiisu.